Ashama harka fuune jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii abbaa bareentoo akkamitti baga jiraatanii warri haga ammatti chaayinaala keenya maatiin tahin kabajaa fi jaalaan akka maatii keenyatti dabalamtan isin gaafadha. Isinillee warri maatii amma dura nuuf taatan galatoomaa jechaadha. Sheer gochuudhaan viidiyoo tana dhimma nama hunda ilaallatu nama hunda biraan gayaadha. Gara chaayinaala keenyallee nama affeeraadha. Akkasuma dhimma keenyumarraa hin dubbatuu deema. Dhimmi keenya kan irraa dubbatuu barbaade maali yoo jettan taate osoo gara dhimma kiyyatti hin dabarre viidiyoon tun waan nama Itoophiyaa hunda laallattuuf warra ollaa keessanii kanan olla salaamtaa gaafadha. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንድናችሁ ሰላም ናችሁ? inni gayaafi maaliif bultii hambaan hun dhabdan yoo nuun je'an hagasitti kunoo isin hin jenne jennaan hagasuma itti garsiifne jechumaaf hin jee osoma jennu gara gaadhimmaa dhufeefitti isin dabarsaa dhimmin dhufeefillee viidiyoo amma YouTube karaa huduuda Suudiitii fi Yaman kanarratti namni keenya gara nama 300 ajjeeffamee jedhanii viidiyoo waraabamtee social media kanarra deemtu san argeetin dhiiroo waa'ee sanirraa osoo wanni kun xiqqoonni akkuma wanni kun nama marartu akkuma lubbuun nama marartu garuu ka'umsi waan tanaa tunii fi wanni tun dhiiroo Suudii matanatu rakkoo qabamoo namuma keenya rakkoo qaba siigalee ji'eef keessa garagaraetin dhiiroo yaada qabu kanaanis yaada akkana yaadan qabu kana isin biraan ga'uu dhufe isinillee yaada keessan mee irratti waliin laalla hagasittuu yaada keessanis koomentii jalatti nu barreessa haga dhumatti nu waliin tura jechuun kabajaanin isin affeera. Mee jalqaba viidiyoo waliin laalleeti gara boodarratti yaada keenya an walitti deebina gara viidiyoo waliin haaseenu. Jimmaa keessa nama meeqaa taafime? Nama meeqaan baatan? Nama 96 keessa namni 6 moo 10 beekan? Kaan dhume? Way ilmaan Oromoo. Ya Rabbi khiyya ilmaan Oromoo kana maali? Nama dhibba sadii jaatamii takka keessa namni hanqinni hafelaa Oromoo la. La Oromoo nama dhibba sadii jaatamii takka keessa namni hanqinni hafelaa. Markazii mootu hanqi kun nama 15 hin gahu. Markazii Suudii bakka takka nama fixee ilmaan Oromoodhaa galaafate. Mee maaluma goona gaa carraa keenya akkana ta'e yaa Rabbi khiyya maali bakka nuti dallan. Dallaalina dirquma lafa kunoodha. Yo. Dal me ilmoti kola. Warri kotte of kumar Allah la jolle dena. Wallahi acha thai ko wali me jiraate hain ko hai Allah wala ye bagar rabbi lubbu simbal si nagaf taniye ameesha bagar rabbi simbal di gana khara asmachufna kana himboyna ba nama me gas biradu me ba akin jeti nama gas biradu nama mas biradu ro kabenyut Shamsu ti awal rabbi rahmata guru gamal guna mislawo carra kenya kana himboyin lenche khiyaye isanu ma sana sumatin mu دلال مسداد بمنا جولة شدة تكفانا كم كنا نلالت يا بني يجي يوم من بمنا سندورة ده هم ندمنا أسمع جو قرطة كنا بدنا نجلس بس ما والله كلام إيه मेरे बुआ हरे जाओ बक्के नो तो बुला लाती किसी का अब माली बहुत इलामे ऐसे तो अब तुझे भी सिकत आया मिस्किनी तो कौन नर इनो न्यूज़
nama biradu me kawo gelo tusi nama ribba sadi bakka doyaro hayyak ya Farhan malik bachati هذا رجع من ورا صح؟ راجع يرجع والماشي يمشي لا ما يمشي ولا واحد بو أبان رمو كناك إسقوري فام تكون فامسي سايو فامو باتنا مو متى نندلا قولتي فامسي سا أبان رمو رمو ديا مركزين أمري بس أدي بيته نمان كنا كيسا بينهم دي بس أدي كيسا لا نمان كنا بيه خام كلو بيان كب إيه نمتى كو ويا خنولا وردا خالد جنب دكان نمو كده نينكو نمي دكان نمي بس أدي كيسا ولي جاينا تولا لو جاو لا جدا أكنا ورد ديور كتير خندرو كتو كم مدرو كتو خام بودا خن ولا خن دلالو ولا خاتو كل ده دمو أكتين قد دجاج وصو مركزين نجيل نجيس أفان رمو كلو سيجالما قد دجاج تتا عنك خران تلو قاف خران تلو أكيد مو نما ياته انتو ديمون انتو hayyee hordoftoota koogaa akkuma waliin caqafannee waliin agarreessanii viidiyoon suni karaan Yamaniif Suudii kama namni hundi beeku namni biyya tanaan dhufin illeen namni social media kana fayyadamu ni beeka karaa kan hammeenya isaati namni silaa osoo karaa kana silaa Suudiin tunuu nama yaamte osoo dhufuu baatanii silaa bareeda namni yeroo takkas dhufee amma nama tokko tokkoonii fi ilaaltee taraa 8 9 6 12 kan inni deemee fa'aa jiru jira waan si ajaa'ibu biyyi tun ajaa'iba an azala nama keenyaa taatee fi waan namni gara biyya tanaa tan iddoo itti as yaa'uuf nama dhiba keessattuu sa'aatii ammaa tana keessatti mootummaa ammaan dura daddabran keessatti haga tokko fooyyawaa jedha yoo si qabanillee gara biyya keetti si deebisanii amma sunillee hin jirtu waan si ajaa'iburraa akkuma viidiyoo keessatti waliin dhageenye sanii nama 300 fi waa keessaa nama hanqanatu hafee jaan si galee nama 300 fi waa keessaa namni hangi honka hafe kun ammoo kad boodaan dhaqqabe kun itti ol yaa'uu deema irraa namanne waan jarri jettuun tana waliin deeminaa nama hanqanaa dhume keessaan jan dhaabbatanii sesseeqan ammallee waan ajaa'ibe keessaa nama akka namni karaa kana deemu guutuun waliinaatoo hin qabne yoo dhugaan dhumiitiin namaa sun dhugaa ka taatu taate warri viidiyoo san waraabusanii fi warri waraabame sun hedduun isaa inni sesseeqata waan biraa dhumanillee garuu dhumaatiin karaa kanaa akkuma jirtutti taate silaa namni deemuun inuun barbaachisu karaa kana wallahi oromo akka dhaamsatti awwalin akka dhaamsatti an akka dhaamsatti nama viidiyoo sana arguuf dhaamuu barbaadu namni haga taatellee taatu namni biyya san keessaa hiriyaa fi firallee namni ati beeytu osoo gaafa inni as deemee waa ta'u alla osoon gaafa duraa himee fi haga jettu sana amma osoo bakka sana inni hin kaane himiif jechuun barbaada ka ammoo silaa karaa kanatti as fiddee qarshii ergitee fi karaan si dabarsaa kootu jettuun san qarshii silaa asitti ergituuf ta'an amma waan ajaa'ibsitti ta'urraa namni karaa kana ol dhufuudhaaf wanni inni si gaafatu yoo xiqqaatte riyaala 5,000 6,000 oliiti 5,000 fi 6,000 san gara biyyatti ergiteef namni sun ittiin jireenya fi fooyyeffatullee ni mala namni keenya osoo karaa kana wal oofuu baatee haga danda'ametti silaa bakkuma jiranitti wal gargaaranii silaa irra bareeda awwanin an jedhu wallahi mootummaa biyya tanaa tana waan komatan hin qaban markaza biyya tanaa kanallee waan komatan hin qaban an garuu akka kiyyatti waan komadhu hin qabu maaliif yoo jettan taate mootummaan biyya tanaa tun lammiin biyya tanaa tun haga tokko nama kabajjeeku wallahi nu kabajjeeku maaliif nuyin kun waraqaa hin qabnu waan feene balleessinullee numa banna biyya isaaniitiif waan hin taane si galee tanuma waliin nu dalaysiifatanii hanga tokko karoorrifamellee roorrifamaa akkuma fedhellee tahan tahaa wal keessatti jiraatumaa jira namni keenya parsantii harka irra caaluun biyya sana keessatti jiraatumaa jira garuu namni keenya biyyittun bakka takka
bakka takka eega hamtuu isii taate sila namni irraa goree bareedduudha sa'atii ammaa tana keessattuu namni social media kana hordofu biyya taa'ee namni social media kana hordofu Yaman taa'ee bakka fedheewu taa'ee namni biyyuma tanarra addunyaa tanarra jirtan ka social media hordoftan firaa fi yaalii teessa jedhama yaakii biyyittuun kaxara taate wallaahi biyyittuun kaxara taate nama deemee if ajjeeseet irra jira nama karaa biyya tana as deemerra duuti karaa biyya tanaatun lubbuu namatti dhedheeresiti nama ifii deemee ofirraa kuteet irra jira wallaahi akka yaada kiyyatti viidiyoolleen tama waliin laallesanii waa'ee viidiyoo irratti gaasinilleen yaada qabdan koomentii jira nuu kaaya haga dhuma sagantaa keenyatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa isinii jecha viidiyoo tanas laayik nuu godhaa sheeris godhaa hiriyoota keessan biraan gayaa hiriyoota keessan gara maatii abbaa keessanii akka affirtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa manni mana keessanii yooyyaa nooraa isin jecha haga walitti deebinutti salaamatti